Bismillah maashaallah oolmaa kiyyaa har'aa jechuudha ganama irraa kan isinii fonnaa jedhaa jiru viidiyoo hojjetaa jiru buna danfifannee kaanee erga ciree nyaannee kaanee maal godhuuf ka jedhuu fi assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu ashama harka fuune jirtu amantii kutaana sooliin qoodiin baga jiraattanii akkuma argaa jirtan yeroo hundaayyuu jechuudha kaartoonii kototni meeshaan wanni takka nu biraa dhibamu sababa isaa jireenya dalagaa waan ta'eef meeshaa keessanii mataa kiyyarra jira algaa kiyya cinaa hin jira buna erga kaayee geessee namatti luuf deemaa jira bakki inni hin jiru jechuu wallahi sufraa kiyyarra hin jira alhamdulillahi rabbil alamin kunu ni'imadha rabbii kiyya galanni haa ga'u erga buna dhugnee kaanee meeshaa namaa baasaa jira jechuudha tokko tokkoon akkuma sitti argitan kana jalqabatti mee hojiin maanuu akkam ka jedhuuf osoo viidiyoo waraabin haala kanaan baasnee booddee sanii ammoo afna jechuu obboleettiin teennaa meeshaa naabiti jette jechuudha tokkoffaa irratti asitti kan isin qabdu meeshaa akka zaara jette isin galaami zaara jimma garuu meeshaa akka zaara haa jettu malee meeshaan isii walakkaa meeshaa zaara xiqqeeshuma isii caala jechuudha kana jechuun harka tokko irra sadii ka zaara kalaay malee inga'uu jechuu lamaayyuu inga'u harka sadii inga'u isiniin jedha hundumaafu kana jechuu maal jechuudha tokko irra sadii jechuu maal jechuu warri jettan tokkoffaa irratti asii kan argitan gassaalaa kam akkasii qabdi meeshaalee tokko kakasii jettee kadhabamis jira ka argamis jira meeshaan dhufaa dabraa dhufaa deema sababbiin an akkasii isiniin jedheefi zaaranii ufii qofaaf osoo hin tahin nam sadiif maatii sadi afuriif bitte tokkoffaa irratti rabbiin jazaa isii haa kafalu haadha isii deessee hin bittee fi lammaffaa irratti haadha maatii jechuun maatiifu nama lamaaf bitte kanaafi nam sadi jechuun walii galatti meeshaan isii ka qophaa'e meeshaan nam sadii qarshii meeqa akka ta'ee fi hagam akka ta'e hin beeytanii kanaaf obboleettiin teennaa gassaalaa kana qarshii 75,000 qabdi qarshii tokko nuu him jettanii qarshii himan viidiyoon hin laallamu isin ajaa'iba kanaaf hundumaafuyyuu ani gara kiyya isiniif himaa isin ammoo laaluun laayikii gochuun sabskraayibii gochuun gahee keessan malee gahee kiyyaa miti kanaaf gassaalaan salphisee isinii himaa qarshii 75,000 hin jira 70,000 hin jira 65,000 hin jira barbaannanii 55,000 hin jira 45,000 garaagarummaan isaa gassaalummaadha isinii galaa miti namnis namummaa wal caalaa mannis manooma wal caalaa meeshaallee meeshummaa wal caalaa itti aansuun firiijii akkasuma immoo qulqulleessituu bishaanii qabdi garaagarummaan qulqulleessituu bishaanii zaaratii fi ka'isii tokkoffaa irratti ka zaaraa jechuudha liitira 42 moo 30 waan akkasiiti kan tanaa ammoo tuyyuu liitira 20 litira 20 jechuun qulqulleessituun baay'ee xiqqishuudha isinii galaami kanaaf viidiyoo irratti yoo laaltanii xiqqaalleen guddaalleen suuraa irratti wal isiniif fakkaachuu danda'a litiraan garaagarummaa qabaa kun ammoo qarshii 26,000 jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya kan zaaraa wanni sadarkaa darajaan isaan isa caala isiniin jedhe litirri isaa guddaadha qarshii 40,000 wayi kun ammoo tuyyuu 20,000 wayi isinii gala jedhee yaada kana ammoo namni addannaa biti jettan qulqulleessituun kuni qulqulleessituu bishaanii kamaabiraatiin hojjetu jalatti sakka'amu wajjin ka hojjetuu fi bishaan akka qulqulleessu barraadaa gubbarra kan kaayamuudha isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya kana qofa osoo hin tahin itti aansitee obboleettiin teenna kun kan isiin qabdu jechuudha firiijii litira 250 qabdi firiijii kanarratti yeroo baay'ee isinitti himaa jira warri meeshaa baay'ee bitattan firiijii litira 250 irraa mee 350 irra ol siqaa 400-500 isiniin jedhu maaliif jennaaniin lama hin bitattan deebitanii qarshiin garaagarummaan isaa maali beeytanii qarshii xiqqishuudha qarshii 10,000 wayi garuu litira 100 wal caalaa kanas akka itti amantanii bitattan yeroo baay'ee deddeebi'ee isinitti himuu barbaada firiijiin ammoo tuyyuu poopilariidha isinii galee qarshii meeqa warri jettan qarshii 53 hin jira 55 hin jira 54 52 akka gabaatii fi amma mootuyyuu waraqaa isaa yookiin dirreesseenyi bichaa birrii meeqaan baasaa jirra waan ta'eef dabaluu danda'a hir'atuu danda'a itti aansee oovinii turkii qabdi turkii oriijinaala tokkoffaa ta'e qarshii 87 hubadhaa sirritti ooviniin ka qarshii 55 jira ka 45 jira ka 65 jira ka 75 jira ka 88 jira ka 100 fi wayii jira isaa afurii cinaan tokko maabiraatiidha cinaan tokko ammoo tuyyuu istoofidha isin maabiraatii fi gaazidha isin jedha kullu ka isaati hordoftootaaf kabajamtoota kiyya akka kana fakkaata
meeshaalee quality babbareedaa qulqullina qabu yookiin sadarkaan isaa fi Afrikaan isaa babbareeda ta'e bitachuun bareeda. Itti aansee masoobii daabboo qabdi. Masoobiin daabboo qarshii 4,500 baay'ee bareedduu taatee fi jiddu galeettiidha. Guddoodha jechuudha. Itti aansuun gaatoo firiijii qabdi. Gaatoo firiijii kana namootni hedduun firiijiin bitattanii isan bitattan dirqama isaa fi firiijii xiqqoo jabeessitanii bitachuun dirqama keessanii qarshii 12,500 forjidiin isaa 8,000 jira 7,000 jira sadarkaa qabaa hin nyaatamin isiniin jira. Itti aansuun giloobaalii adii qabdi. Giloobaalii qarshii isaanii beektanii hordoftootaaf kabajamtoota kiyya giloobaalii saanii raanii saanii adda addaa wanna jettanii giloobaalii hoyya distii tana ammoo soqaan arge distii akka zaaraa jettee soqaan arge distiin tuni quality osoo taatu iyyuu faashinii dhufaa dabraa isinii galee ka wanni isin naa hubachuu qabdan dirqama jechuu ka yeroo sanitti dhufu binna malee quality ka dura darbee jedhe ka akka ebalu yoo jettan argamuu dhabuu danda'a. Akkisiin wanni isin jaalatte distii makharajii cilfaa waan adda addaa xaqama jechuudha isa jaalatte haa ta'u malee soqaadhaan arginee fi jirra qarshii 20,000 tokko jechuudha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Itti aansuun saanii magariisa kanniini saanii kunniin baay'ee happiidha. Hundi isaatuyyuu tuuni qarshii 120 kun ammoo tuyyuu qarshii 320 kun ammoo qarshii 500 kun ammoo tuyyuu qarshii 800 kun kumaaf wayii isiniin jedha. Kunni saaniileen asitti argitan kun hundi isaanii qarshii garagaraati. Viidiyoo ammoo laayik godha, subscribe illee godha, share illee hiriyoota keessaniif godha. Video namni ifaajee waan hedduu jechu hojii kiyya jedhe itti dirqame erga hojjatee jedhe video nama laala yoo qarshii himi jettan yoo namni qarshii himee jedhe ammoo videoon hin laallamu yoo wali qabee himee jedhu ammoo tokko tokkoon himee ta'e yoo tokko tokkoon himee ammoo wali qabee himi jettan wallahi ka rabbiin khayrii haa godhu. Itti aansuun saanii zirgii normaala qabdi jechuudha. Isa kanallee 280 innis ka 220 illee jira jechuudha. Isinii galee kun 500 hin beeytan hundi keessanuyyuu isa kana hedduu barbaad firee 4 fudhatte 500 waan ta'eef firee hedduu fudhatte isiniin jedha. Asitti saanii abbaa 4 qabdi jechuu isallee 2 qabdi. Saanii ittoo abbaa 2 illee qabdi. Kanaaf hordoftootaaf kabajamtoota kiyya kanneen qarshii isaa kun 2,800 kun 1,700 kun birrii 500 saanii ruuzaa jira firee 3 walirratti tiriin jira 1,700 2,600 hundi isaanii akkana kun ammoo tuyyuu 1,500 firee 2 firee 3 walirratti hundi isaanii akka jabinaatii fi akka furdinaatiin akka miidhaginaatiin qarshiin isaanii garagaraa jechuudha. Kanaaf inshallah wa ta'ala hubduratti itti dabaladheetti asitti illee saarbiisii zirgii gaxaa yookiin 6 fudhatti kana jechuun seetii 2 fudhattee hordoftootaaf kabajamtoota kiyya tirii sibiilaa firee 2 qabdi. Hordoftootaf kabajamtoota kiyya viidiyoo kiyya asumaan like share gochuudhaan saanii ruuzatti dhiqan ataakiltii yookiin firaafiree yookiin kuduraaratti quncifatan akkasuma immoo lixii itti bukeeffatan keekii adda addaa waan adda addaa itti hojjetan firee 2 qabdi isiniin jedha. Isin jaaladha isin kabaja maxbashaa saramiikaa biratti maxbashaa tokko qabdi. Pakistaanii isiniin jedha Pakistaanii oriijinaala bareedaa qabdi. Maxbashaan yoo oriijinaalan ta'ini isiniin bitu maankaa fi shuukaa qabdi jookii qabdi akkasuma immoo maashina bishaan danfisu qabdi meeshaalee sukkaaraa akkasuma immoo tuyyuu kan aananii kan ittoo itti naqannu kan argitanii dhadhaa itti naqannuu fi meeshaa makarajii 2 qabdi. Makarajii lamaan isaa tokkoon isaa tokkichi kun 1,500 kun 2,000 burcuqqoon shaayii gimmaashni 2,500 jirti akkasuma immoo 2,600 jirti tabirrii 800 jirti 1,000 jirti burcuqqooleen burcuqqoo taatee fi miti meeshaa asbeesaa yookiin ammoo ruuzaa qabdi nagattora